Assalamu alaikum akkam jirtan hordoftoota kiyya fagoo fi dhiyootti argamtan har'as waggamachaa isiniif dhufee jira. Dhaabbata keenya BBH kan birrii irraa hojjetaa jirru sana namni hedduu birrii amma geessan beektani. Kanarraan duraa duubaan isin agarsiisa walgahii qaban har'aa walgahii sanallee viidiyoo isaan isin agarsiisa. Ammas immoo guyyaa maallaqni baafatamu warri birrii qannaashii warri birrii guddaa guyyaa kami guutumaan guututti wal duraa duubaan isin agarsiisa hunduma isaa. Dhaabbata BBH kan sababa keessan itti galee maallaqa kaffale har'allee maallaqni kiyya hedduu ol adeemee jira. Guyyaan baafadhu gahee jira, guyyaan baafadhe isin agarsiisa jedhee jira. Kanaafuu viidiyoo kana seeraan suutumaan caqasaa. Viidiyoon sa'a tokko waraabamu daqiiqaa muraasa isii caqastanii jettan immoo aan waan faayidaa qabu waliin isiniif dabarsu. Yoo waan faayidaa hin qabne isinii dabarse rabbi faayidaa na dhowwa waan ta'eef kanaafuu an gizee waa hojjedhu rabbi kiyya soraadha malee nama soraadhu akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota YouTube chaanala kiyya. Nagaan kiyya kan jaalalaa makan onni kiyarraa madde isin qaqqabu wallahi baay'een isin jaalladha isin garuu nan jaallattan yeroo jalqabaaf seentanuu laayikii tuqaa yeroo viidiyoo fixxanii kaatan immoo sabiskiraayib godhaa viidiyoo kiyya sheer nama hundatti godhaa nama hedduu haa qaqqabu. Dhaabbata kana yeroon isiniif dubbadhu dhaabbanni soolaaraa kan Infinite Power suni ummanni keenya yeroo nyaatanu hin dubbanne erga nyaatamanii ka'anii dubbatanii anis immoo sababni isiniif dubbadhe an gaarii ofiin jechuu osoo hin taane gaarii ta'uu koo an hin beeku rabbumaan na beeka. Gaariidha isin jechuu otoo hin taane dhaabbata kana yoo akii kan maallaqa guddaa nuu kaffalu ta'ee booda argadhe kanaan hordoftoonni kiyya maadhaba. Anis YouTube biyya argannaa isin dhabdan iyyuu nan gubataara. Obboleewwan har'aa guyyaa kam maallaqa fudhattanii fi viidiyoo isaa wal duraa budubaan viidiyoo har'a wal gahii ta'an isin agarsiisa. Kanarraa waan hubadhe tokko isin agarsiisa dhaamsallee nan qaba. Viidiyoo kiyya sheer godhaa. Namoonni dhaabbata kanatti immoo galtanii ilaaluu barbaadan maallaqa naa ittanii kaffalnaa feetan kaffalaa feetan dhiisaa. Itti galuu feetan galaa feetan dhiisaa. Garuu ilaaluun gaariidha. Keessa galtee ilaaluu feetanis kunoo liinkii isaa diskiripshinii jala yookiin immoo telegiraamii irraanis seenuu dandeessan. Bakka feetan liinkii isaa isiniif maxxansa. Obboleewwan kiyyaa dhaabbanni BBH har'a walgahiirra oolan walgahii jira kana viidiyoo isin agarsiisuudhaafanii viidiyoo uummata baay'eedhallee viidiyoochas waliif daawwannaa guyyaa maallaqni guyyaa kamitti baha kan jedhu isinii himuun gaariidha. Jalqaba irratti namoonni gizee seentan VIP fakkeenyaaf VIP 1, VIP 2, VIP 3, VIP 4 haga 9 jira miti yeroo seentan join godhaan jirtan. Amma yeroo hedduu lakkoofsi ergame join godhaa isinii bilbilaan jira yeroo baay'ee. Yeroo maallaqa kaffaltan join gochuun dagatinaa bakkuma maallaqa keessanii VIP 1, VIP 2, VIP 3 maallaqa gizee kaffaltan join godhadhaati gara maallaqaatti deema. Isa ittaanu immoo gizee screenshot itti ergitan ID keessan kan mobile banking irra jiru sana itti gashtanii birrii gararreetti barreessitanii isinii himan jira. Viidiyoo kana gaditti daawwachuu dandeessan. Fakkeenyaaf viidiyoon kiyya har'ii Oktoobar 13 akka lakkoofsa warra Itoophiyaatti waxabajji 13 natti fakkaata. Yoo dogoggore ifama khalaas lakkoofsa Itoophiyaa baay'een beeku waan dagadha waan ta'eef ifama naa godhaa yoo dogoggore achirratti naa barreessaa. Yaada keessan koomentii irratti barreessaa koomentii YouTube na arrabsaa isa arrabsuun hin jaalladhu. Yaani yoo waan arrabsoo jettanii nan jaalladha maaliif irraan fayyadama barumsa irraa fudhaa nan faarsinaa yeroo nama faarsuun hin ta'u. Yoo nama arrabsan isirraa dhaan badii kiyyarraa. Isa viidiyoo maa dheerachuun dirqama. Wama haasa'uu qabu achirratti yoo naasee immoo yoo sii ta'e dhaggeeffadhaa isin dhiisaa malee. Kanaafuu guyyaan ittiin maallaqa baafachuu danda'amu. Fakkeenyaaf dursa viidiyoo kana dhaabbata har'aa akkuma argaa jirtanuu viidiyoo isaa isin agarsiisee erga viidiyoo ilaaltanii kaatanii namni hagamtu dhaabbaticha kana keessa walitti qabame taa'ee ilaalaara sagantaa godhatanii ajaa'iba. Tarii ammoo dhaabbanni kun tarii maallaqa guddaa nuu baasuu danda'a. Angaruu wallahi al'aazim gizeen birrii baafadhe birricha qabadheetu manuuf akkaawuntii irraa baasee riisiitii wajjiniin. Maaliif yeroon itti fayyadamaa jirutti itti fayyadamaa yeroon mu nyaatamne walumaan nyaatamna waan ta'ennaan. Suuf yeroo nyaatamnetti wajumaan nyaatamne yeroo itti fayyadamaa jiru immoo fayyadamaa. Fakkeenyaaf inni si'ii kaffalamu anaan kaffalamu. Ifama inni si'ii kaffalamu anarraan citu. Sigalee inni si'ii kaffalamu anarraan citu. Inni anaa kaffalamu immoo sirraan citu. Sababni wal agarsiisuu dhabnu immoo maali?
akkuma infinite power erga nyaatamanii ka'anii dhiifama intina viidiyoon baasara erguma nyaatamanii kaane qofa dubbachuun maafi faayida garuu otoo hin nyaataminiin dura gizee nyaatan sana yoo dubbatan narraan citu yeroo baay'ee waasta ani Facebook shisma dhiifama argataan jira YouTube irraa isinis argadhaa jedhee yeroo baay'ee isinin kadhadhaa yeroon fayyadamu maan fayyadamtanu ana riyoo shaafirraa hin citoo wallahi isinin jedhaan jira kanaafuu kan galata namaa deebisu rabbumaa ilma namaatii miti waan ta'e jennaan kabajamtoota obboleewwan kiyyaa viidiyoon isaanii meesuu ta'an isin agarsiisa viidiyoo isaanii ila viidiyootti kana obsaan caqasaa ilaala kunoo maqaa isaa dhaggeeffadhaa BBH jechuudha yaani share godhaa ammoo nama hundaa Video kana isa kameeraa waraabame miti bilbiluma waraabame inni kameeraa ganaa idiitti godhamee qaqqaba kan sagaleen sirriitti kameeraan fuudhee dhaabbata ummata agartanu kana kan footoo isinii maxxanse guyyaan sanbata har'aa guyyaa hojiin hin jirre guyyaa walgahiiti hojiin hin jiru yeroo sanbataan beektanii namni tokko seentanii jechuu dandeessan warra hin kennama malee borsubii jammara yaani Oktoobar 13 har'a miti Oktoobar 14tti hojjetamuu jammara malee Oktoobar 13 waan walgahii jiru hin jiru warra walgahii qabusi sanbatas hin hojjetamu dhaabbanni kun akka jedhanitti waggaa tokko Itoophiyaa keessa turraa jedhan walaakin ammoo jedhan malee Allahu a'lam rabbumaa beeka riyootutti nu galchee riyootu nu nyaachise fakkeenyaaf yoo 100 irraa fudhattanii riyootu itti nu galchee 100 nu nyaachise agarratoo mucaan sun nama gaarii anaan hin jedhina an barbaadu 50 ጊዜ irraa fudhatan mucaan sun dhugaa dubbata isatu itti galchee naan sababa sana 100 fudhanne hin jedhina wallahi kan sababa sii ta'e rabbuma ammoo itti galtanii immoo yoo nyaatamtan immoo itti galtanii immoo yoo dhabdan immoo akkuma nama himattan waan ta'inaan gizee gammadan hin faarsinaa eessaa dhufe qadarallah waan rabbiin biraasii dhufe angaruu guyyaan argadhes guyyaan dhabes isiniif maxxansa hundumaa walii galee irra miti garuu obsaa guyyaan bahu guyyaa bahiisa isaa isinii fahima guyyaa ganaa isinii lakkaa guyyaa maallaqa itti baafattanu isinii galee irra miti kanaafuu dhaabbata kanarraa birrii miliyoonera ta'as 300 argadhaa miliyoona argadhaa waggaa tokko Itoophiyaa keessa turra jedhanii barreeffama isaan illee isiniif maxxansa yeroo biraatti gaafannaa waggaa tokko Itoophiyaa keessanii turra jedhani gaafa dhaabbanni kun roobii darbe gaafa dhaabbata sila maallaqni bahu guyyaa ayyaana keenya jedhanii maallaqa baasuu didanii dura bu'anii beeksisanii roobiif ta'anii baasanii dhisanii Allahu a'lam ni baasan jennee yaadna akkuma guyyaa darbe 2 fudhadhee jiru ammas ni baasan jedhee tayyaada sini galee يعني لا تقنطوا من رحمة الله نمتي ما لا كان نباسا جل إيجادا إن شاء الله ما لا كان يموج زباسا كم ربوا ونرجع لكم سديت ما ونرجع دس تجار ربي في ديتنا أسرتك أبي إسنا قرسي فيديو ورابي بريسنا اللي جزء أرجع لك ما لا كبتو سينغا فدا وانا سيجتني نديم والله أنا أرجع سوا بكي سوا أنت إنن نما ماله هنجراتم kanaaf wanna sin jettan hin deemuu koo dirqama kabajamtoota hordoftoota keenya guyyaa maallaqni kun itti bahu guyyaa kamii warri hammam kaffaletu hangame guyyaa isa kamitti fudhata kan jedhu walduraa duubaan suutumaan isin agarsiisa barreeffamallee asirratti isin maxxanse yoo akki mul'achuu dide
hubattanii yoo akka mul'achuu dillee maal gootanii isan haasa'u dhaggeeffatan jechuudha. Yaani warri kuma hammana kaffaltan hammana jedhee isinii himuu miti. Isin immoo VIP dhaan isinii himaan guyyaa isaa. Asirratti illee warri Ingiliffaa dandeessan isin maxxansa jechuudha. Garuu amma fakkeenya dhiisaa gaa tokko jedhan dhaggeeffadhaa. Tokkoffaa irratti warri VIP 1 yookaan VIP tokko fayyadaman kibxata VIP tokkoo fi dhiifama namatu irratti dawwalee afwan kibxata jechuudha. Kibxata VIP tokkoo fi VIP 2 maallaqa idilee jechuun guyyuma maallaqa murtaa'e sana baasuu danda'u. Withdraw gootanii guyyaa tokko yookiin ganama gootanii galgala isinii ergamuu danda'a akkaawuntii itti guuttattanii jirtan waan ta'ennaan. VIP 1 yookaan VIP tokko jechuudha. Inni lammaffaa immoo VIP 3, VIP 4, VIP 5, VIP 3 kooti. Fakkeenyaaf kun 15 kaffalee miti VIP 3 kooti. Fakkeenyaaf achirratti VIP tokko, VIP 2, VIP 3 kan jedhee jiru maallaqni keessa amma kaffaltee isutti beeka. Walii galla inni hubattanii miti. Kanaafuu ani VIP maan isin hima. Kanaafuu VIP 3 immoo VIP 3 roobii VIP 4s roobii VIP 5s roobii maallaqa murtaa'e sana akka sila achirratti withdraw godhatan maallaqa achirratti kaa'amee jiru sana baafachuu danda'u. Warri 15 jechuudha. Warri 15 warra VIP 3 fi VIP 4 VIP 5 jechuudha. Yaadatan miti. Inni sadaffaan ammoo kamisa VIP 6 VIP 7 maallaqa murtaa'e kamisa baafachuu ni danda'u. Inni arfaffaan VIP 8 VIP 9 VIP 8 VIP 9 jimaata maallaqa murtaa'e sana baafachuu ni danda'u. Afaan Amaaraatiin illee afaan Ingiliffaatiin illee afaan Oromootiin illee isin maxxanseera. Namoonni afaan Oromoo hin beekne illee kan hordofan danuu jira waan ta'eef jaalala kan maal godhan jaalala. Ani nama afaan Oromoo tokko hin beekne danuu hordofa. Nama afaan isaan beekne jechuudha danuu hordofa. Nama afaan Ingiliffaa illee maaliif jaalala waa inni jedhu sii gala miti sababa sana. Kanaafuu afaan Amaaraatiin asirratti isin maxxansee Ingiliffaan illee jira jechuudha. Yoo irratti ni deebi'ee VIP tokkoo fi 2 kibxata VIP 3 fi 4 fi 5 roobii VIP 6 fi 7 kamisa VIP 8 fi 9 jimaata. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa guyyaan ittiin maallaqa baafatan guyyaa ittiin maallaqa withdraw godhatan kana fakkaata. Guyyaa akka kaffaltii keessaniitiin guyyaan isinii kenna haga argattan akka itti withdraw godhatan akka achirratti tilmaamamee jiru yoo sana hin geenye immoo tilmaama achirra hin geenye immoo baasuu hin danda'u. Isinii gala miti yoo isin obsitan tarii isinii fanima obsuu dandeessanii waan isinii tilmaama sana malee immoo baasuu hin danda'u. Fakkeenyaaf akkuma isinii himee jiru maaliif irra deddeebi'ee yoo isinii himee tarii nama hin galleeftu jira jechuudha. Withdraw bakka itti hootu kutanii birrii 80 baasuu hin danda'ama, 160 baasuu hin danda'ama, birrii 800 baasuu hin danda'ama, 2400 baasuun hin danda'ama. 800 baasuu hin danda'ama, 16,000 ni danda'ama, 80,000 ni danda'ama, 160 ni danda'ama, 240 ni danda'ama, 800 ni danda'ama, 116 ni danda'ama. Macarrashaadha. Guyyaa isinii murtaa'e akka quxurii keessaniitiin baafachuu dandeessu. Namoonni viidiyoo kana agartan like, share gochuudhaan nama hunda biraan gaha. Nagaaf kabajaa jaalalaa bakkuma jirtanitti nagoosin jechaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.